قبلو ميدان قبلو نتي درس اللي تسقاي لباس يوتي تاني لباس عيدو جيجو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو هردفتو تريو شافي نغانكو كبجاف كان جاللا بكا جرتا نتسين حقا قبو سنين ججا ibbatti nagaan qaba jedhee nagaan koo isin hagawu jechuutti balaan natti dhufe isin hagawu jechuu ta'a. Kanaafan xiqqoo si of soraadhe lammiilee Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiranu tumamaa hidhamaa qabamaa ana dabalatee kaleessa akkan ta'e natu beeka. Dabalatee sagalee hataanu mee mootummaa Itoophiyaa kana rakkoo inni qabu maali? Sababni inni Itoophiyaa lammii kootii miti warri biyyaa bahan lammii kootii miti jedhe maali? yaa itti yaadee jedhe moo garuu inni mootummaadha mataa qaba. Itti yaadee jedhe moo tuutti yaadin jedhe akka yaada kiyyaatti tuutti yaadin jedhe lammii kootii miti jechuun hin danda'amu. Bara mallas aangoo qabu mallas dhiiga lammii dhugaatu dhiiga saba keenyaa Oromoo dhugaatu baqattoota Oromoo Tigiree hin jenne baqattoota addunyaa keessa jiranu mirga jiraan kabachiisaa mirga jiraan eeskisaa bakka takkatti namni itti dubbachuu hin danda'u. Hattaa karaa irratti askarii tokko nutti dubbachuu hin dandeessu bara mallasii deemneerra. Amma garuu bara Oromoo aangoo fudhatee jiru keessatti hedduu miidhamaa jirra. Yamanitti dhengeda nama 500 oltu bakka tokkotti gubate waa takka hin dubbanne. Saudi Arabiyaa keessatti waggaa meeqa hidhaa kunoo mee bara meeqa har'a yaani xiqqeenya kiyyarraa ka'e tuman guddadhee Saudi Arabiyaa kana uummanni deemuu argee nutti dabalame yeroo hidhame baasii tokko hungala uummanni alana koronaa wal qabatee xiqqoosii mootummaa rakkoo mootummaa Itoophiyaatii wal qabatee meerre ka'aa sagalee ta'aa meerre miidiyaan meerre OBN meerre OMN garuu sagalee ta'aara waan garre samoona kanaa meerre OMN inni Itoophiyaa silaayyuu lammii keenyaa miti ani warri biyyaa bahe mootummaan Itoophiyaa Oromoon yaani lammii warri biyyaa bahan namni biyyaa bahe saba kiyyaa miti lammii kiyyaa miti ani hin beeku warra waraqaa hin qabne warra seenaan ala deeman jedhee jecha inni duraan jedhe kana itti yaadee jedhe moo itti yaadee hin jenne mootummaan kun itti yaadee hin jenne. Nuti Itoophiyaa keessa taa'uudhaaf rakkoo qabna taa'uu hin dandeenyu. Saabunaa tokko qarshii 50 qarshii 20 bitannee huccuudhaan miicannee takkitti saabunaa takkitti isin huccuu qoshashaarraan baaftu taa'uu ni dandeenya hin danda'amu. Suuqa hin dalaganna yoo jennee suuqa takka banannee suuqa takka masalan qarshii 5,000 yoo bananne gaafa baati tokko dhufee waraqaa itti laxxafe maaliif waraqaa maaf itti laxxafsan suuqiin kiyya maal cufame yoo jette qarshii 10,000 fidi'an gibira. Ati garuu qarshii 5,000 bitatte banatte suuqii sana qarshii 5,000 saabunumaa fi karameellaa malee waa takka hin jiru. Kunis rakkoo sababni inni Itoophiyaa keessa taa'uu dadhabneef sababa kana osoo wantundi akka mootolee biyya biraa yaa'anii wantundi Itoophiyaa keessatti gaarii ta'eeti maa hin deemnu biyyaa hin deemnu dalagannee jiraanna biyya keenya ni'imaadha biyyi keenya ardiin isaa wantunduu gaariidha. Sababa kana deemnee nuti deemnaan immoo maaliif deeman jechuudha saba kiyyaa miti nu morme mootummaan Itoophiyaa garuu kanatti waliin jireenyi hin danda'amu yaa Abiyyi. Kanaafuu amma warri sagalee kiyya dhageessan cuftii saba keenya lammii keenya sagalee ta'a mee viidiyoo dhaggeeffannee walitti deebiin. Wallaahi bashiraanii ta'eetii jira. Baay'ee takka namatti dhaga'ama yaa uummata Oromoo. Mangistiin qabdu miidiyaan qabdu nuti. Akkamitti miidiyaa dhabda akkamitti mangistii dhabda akkamitti biyya kana keessatti dhabda amala takka wayi haadha kiyya yaadne ilmoo kiyya yaadne. أنا وراك يا ركي وراك يا أنتي وامسي والله يوم بدر لو تكون نقولتي ما تكون طيب ما فكرت بوها يعني شكلات ربنا وارد شكلات ربنا الأمين أرجع لأن قد اللي هجس مرة همي أمنيت كتونا باسني الحمد لله رب العالمين يا أمباسي ورا سعود عربية كجرو أمباسي إثيوبيا bar ambaasummaa wanti isin adhuftaniif maal dalagaan keessan karabaataa fannifatanii ambaasii Itoophiyaa jennee gaazexaan manaa gadi baasanii iskiriiptoo bira kaa'anii taa'uudha. Xayyi maali dalagaan keessan asii maali? Mootummaa Itoophiyaatti jettanii yoo saba kana keessaa hin yaafne mana hidhaati. Maali dalagaan keessan maal akka keessa wanti jiru yeroo akkana sambii keessan lakkatu. Xayyib
amma as keessatti wanti sun hubachuu qabdanu bilxiginnaa kaafaa abaaw jechuun hin jiru kana keessa hunduma walitti qabamee hidhamee jira. Yoo jibbiinsa Oromoo ta'e sabni Amaaraa sabni Tigiree keetti miidhamaa jira. Sabni Amaaraa sabni keessan yoo safaaraa warri ajjiranu Amaara ta'e fakkeenyaaf sabni keessan miidhamaa jira. Abiyyi yoo sabni isaa Abashaa yaani sabni isaa Amaaraa ta'e Amaaraa isa keetti miidhamaa jira. طيب مالي قطعتني كينيا بيجتي نو ديبسا بيجتي كينيا تقالو فينا بيجتي نو ديبسا بيجا كينيا قاليتو ما كما تيجران ناكم ربنا جل عجيتي قرو سبب نوتي بيجابانا نمور متن أجتي جيرون قال ريفينسة تقول تشوف بريشان تما ولي قديسو سوون دنديسو وانتكا shiroo gurguruuf shirooni beektani shiroo namni wallaaleen jiru akka afaan keenyaatti shiroo gurguruudhaaf gibira barbaada shiroo feestaalii takka kanarraa raafatamtee sila waan na biran jiru malee sin agarsiisa feestaalii takka kanarraa raafatamtee deemamti shiroo jechuun hin beektani warri Itoophiyaa shiroo gurguruuf qarshiin gibira barbaada shiroo dalagattee jiraachuudhaaf nagaddee jiraachuudhaaf xayyimmee maal dalagannu Itoophiyaatti maal dalagannee jiraanna gibira malee waan dalagannee waan nagannee buutee arganne gibira mootummaa galchina mootummaa etuu seeraan gibira isaa seeraan ta'e gaariidha 10,000 5,000 4,000 shiroo irratti 3,000 هذا أمر عجيب سبب سنة نتيفني بيا قد إفني بيا بقني بيا سبب سنة بقني جرينيك على جراتشو أمني بيا باني بيا أرمات الأفنى كنوا بومبي الرساسان إثيوبيا جنان أكسرتي وين إثيوبيا مير جتي مكينة كانت هاي لا نعند كابامين توري إثيوبيا مير إثيوبيا إقامة تيجو إنا ما جسر في سامني براك أبا مانجرو إثيوبيا مبارباد وان كنا طيب أرجع كابام نمو نقلشا بيا كين تنقلشا بيا كين يتقالوا بربانا جيريني بيا كين ناس قد قال إنسي جريني بيا كينياس قدي نوبوسا قرو أنغورتي كان هافو ربي مالنجرو أنغورتي يم تكو هافو ندندو لا والله مالس إيو أتو كان أكاكي يامتا نمنك أبو نجرو متاكي يكي سفر دقرا قلتي كيسان كيسا أدو دنگرا نغلنگو ننديسو متاكي يكي تو سموكي يجدو ربي نكو يمتو كتير فيك فودياني كتير ديمسا ديبين كامني يعني أكو مسانا دوتيس ندفع أنغوسان رابوين ندفع طيب قاف أنغوسان رابوتيو نماجين جراتشولا أما كان بيالا جرو أبولي وانكين نبو يا أبي أبولي وانكين ندمان وفانو رموني بيتا جلي يادا أبولي وانكين نبان أبولي تدو بايك أبدا نمبيكا أبولي وانكين كيسان نبانو طيب جراو أهلين كي إجولين بشاشان نبدو كيسا أولان كي كان سيوجين قدة فجرا وانا كان هيرين بكا كيتين غودة أبي أسفيد إرغان قوتي باتي معلوماتاتي غافت أنغو فرأتو يا أبي Oromoon horii fixee horii qalee kanuma Oromoon aangoo fudhate sabni keenya aangoo fudhate nama nyaatu jechuudhaan atamma Itoophiyaa fayyaa billahi alayka yaa abiyyi gahee nu galchi galuu feena ijoolleen mana hidhaatti dhumaarani ani boriin qabama amma hanguman jiruutti sagalee ta'eef malee nu galchaa gaha nu galchaa kanaafu warri sagalee kiyya dhageessan cuftii ol baatee sirbuu fi ol baatee taphachuu malee ol baatee nama arrabsu sila namu arraba sheekota jinniin qabu arrabuma fi social media arrabuma banattani haadaa amrun ajiib wallaahi bakka jirtan mara warri afaan kiyya beektan bakka jirtan mara baa social media tol falmadhaa سبكيتي فلمي سبكيتي إيجي هنغني منا إداتي يا بوراتي زين قبامتا يا ورا أوروبا يا ورا أمريكا يقولين سعودي عربية كيسا زبالة لا ما لما كم مليونات تديانا نمنك هجرو الدنيا را بكا جرتا مرا فالما في إيا ياسا ميديان أرومو أو إمنين قفا كاني بقول له مسا وراء ولا سلا أكيد سنين جتا إن شاء الله أجا فيديو براتي والتلي بنوتنا قانو ترى والسلام عليكم